Maayii. Qopheeffadhaa dabadhaa dhuftaa hayyuu kenna asirraa haasaa nu godhan. Maayibbaaloon wanta hin jedhamne jetta. Damoo aboo tafaatee bakka. Gagamaan damoo deebitee harka onna jetta. Harree jedha yaa rabbi kiidhaa. ግማሽ ወጥ ፊት deemach ajaaya. Guys, Nagama jirtanii mi? Warri fagoo irraa dhuftan akka dhaga'utti Maaltaa irraa, akkasumas qarqara Faransaay irraa, Swiss irraa, Beeljiyeem irraa warri dhuftan hedduu galatooma. Wanti guddaan hunda caala wanti guddaan Joey haasawaa guddaadhaan guys. Joey haasawaa guddaadhaan. hawaasummaadhaaf jecha, oromummaa isaatiif jecha tokko kanarraa dhufee sa'a dheeraa kana walii obsee waggaa ta'u hangam takka hawaasa kabajamaa akka ta'e, hawaasa naamusa qabu akka ta'e, hawaasa dhimma isaatiin dhimmamu akka ta'e kan agarsiisu waan ta'eef hedduu galatoomaa. Isinti illee dheeressu kaleen eeggaddaa guyyaa satura siyaasaan ture. Har'a waan na gammachiisaniif waa'ee hawaasummaa irratti dubbachuu barbaada. Gaaffii siyaasaa isin na gaafachuu dandeessan booda. Amma dura gaafa dhufee isin loleen deemeemi. Isin loleen hin deeme. Afaan barachuu qabdan, dalagachuu qabdan isin jee. Har'a dhufuu murteessuu duratti akkamii ijoolleen sun afaan baratte moo dalagaa qabatte moo jennaan hundi afaan barate dalagaa qabate afaan biraatu itti dabalatee naan jedhan. I'm proud of you. Gaafa akkas jedhu si dubbachuu fi miti. Dhiigni keessa si galchuudhaan akka isin aartanii hanga beekanii yoo kanatti aartan taate morka isa bahuu qabnaa isa qaaneessuu qabnaa jettanii dalaguun keessan na qaaneessu na boonsa jechuudha. Maaliif? Qeerroo akkatti biyyaa baananii beeknaami. Barahaa kana hunda bishaan kana hunda qaxxaamurtanii hoggaa baatan biyya faranjiitirraa waanuma lama argata. Barnootaa fi dalagaa. Lammiin teenya hoggaa biyyarraa karaa hedduu karaa rakkoo hedduun hoggaa baatu wanni isaanirraa eegu wanni hayyoo maabboon sirraa eegan wanni galti sirraa eegan wanni anis dhimmata bakka wayii sirraa eegu waa lama barnootaa fi dalagaa lamaanii uumuu murtee isaan maali? Biyya itti dhahitan san keessatti biyya san fakkaachuu danda'udha. Aadaan balada biyya sanii afaan biyya sanii haala jireenya biyya sanii barachuun achirraa eegamaa jechuudha. Oromiyaa irraa dhuftan, Itoophiyaa irraa dhuftan eegaas dhuftan booda eenyummaa ittiin dhalattan san irraa mulqaa osoo hin ta'in eenyummaa biyya itti dhuftanii san immoo uffachuu gonfachuu danda'uu qabda. Maaliif hawaasa kana wajjin jiraattan, hawaasa kana wajjin nyaattan, hawaasa kana wajjin dalagdan. Jireenya keessan keessatti milkaa'uu yoo qabaatan taate afaan keessan afaan biyya kanaa barachuu, aadaa biyya kanaa barachuu, barnoota idilee barachuu, barnoota immoo barnoota dalagaa nama argamsiisuu danda'u barachuun murtee isaanii. Isin qofaanii milkaa'anii kan lolaa jiru. Beekamni akka hunda keessattuu bikka dargaggeessii baay'ee. Mana dubbata maaliif? Galaanni biyya bareecha kuni osoo ati hin beekne si kofalchiisaan masiin kuta. Egaa haawee hundaa inni beekanii osoo narrii yoo itti seente hoggaa ati garagaltu biyya biraatti si baasee jira. Kanaaf yeroo Faransaay barnoota keessatti cimtanii afaaniin cimtanii har'a akkaan isin lolle namootanii akkaan isin baarsuu fi isin immoo dabaluu keessaniif ammallee galatoomaa gara fuuldurallee jabaadhaan isin jira. Isin qofaa miti akka biyyaattis biyyi keenya leecha
yoo barsiifatte ilmaan siisuun biyya san keessatti misooma guddisa. Biyya san irraa yoo ba'an dalagatanii leencalloo biyyatti ergan. Doolaara biyya irra qabsooyta kana biyyaatiin ergan jechuudha. Yeroo hedduu kan wayi waan ijoolleen deemee fakkeenyaaf biyya saawutti keessa gara miliyoona tokkootti jira kan. Qatar, Emirates, biyyoota adda addaa keessatti namni keessa hedduu jiru. Miliyoona isaan jiru. Garuu immoo hojjettoota biyya sana hojjetan biyyoota keessa hojjetan keessaa kaffaltiin gadaanaan kan jedhamu nama keenya waa'ee maaliif akka ta'e beekani tokko afaan biyya sana hin beeku hajjitolee isaa ta'e afaan arabaa hin beeku awurooppaa yookaan dhufee French yookiin Ingilish hin beeku tokko afaan hin beeku lammaffaa barnoonni baradhus barnoota qabatamaa miti jechuudha ijoolleen biyyoota arabaa toonni rakkatanii toonni miidhamanii ogummaa gaarii osoo barsiisin afaan biyya sana osoo barsiisin waan dhaqaniif tajaajila gahaa warra isaan qaxaruuf kennuu hin dandeenye mirgaaf dantaa illee eegsisuu hin dandeenye. Ollaan ta'e biyya namarraa dhufiitti keenya ture yoo laaltan barnoonni isaanii keessattuu karaa ogummaati baay'ee cimaa. Isa qofa osoo ta'in afaan Ingilizii waan dubbataniif hedduu barbaadamudha. Jarman ture amma kumaatama fudhachuudhaaf walii galtee jirti jechuudha. Dhufuu qofa miti bee kaffaltii lammii biyyaatii walqixaa akka dhufanii argachuu danda'udha. Maaliif kana isin jaa? Akka mootummaan biyya sanitti hawaasnis dhibboo isaa hoggaa barsiisu waan gabaan addunyaa barbaadu ogummaa gama fayyaa fa'a ogummaa qabatamaa barsiisu. Lammaffaa ijoollee fi waan namni biyya alaa deemee hin dalagatin jechuu hin dandeenye. Qabeenyi biyya sanii lolli gaaraa godhee dhiisi gaafuma nagayaatu nama kumaatamaan gara hojii seenu kana hojiitti bobbaasuu qaxaruu hin danda'u. Kanaaf we must export human resources. Ilma namaa export godhuun hojjetaa export godhuun biyyoota alaatti erguun dirqama nu fayyadaas. Garuu nama keenya biyya alaa dhaqee akka gabroomu biyya alaa dhaqee mirgaa gaariidhaan mirgi isaa kabajamee akka dalagamu gochuu danda'u qaba jechuudha. Maaliif jechuun jedhamee isin warri achitti turu dhuftanii amma lamaa sadii kuulii dalagachuu rakkoo qabu amma shan rakkoo qabu amma shan booda garuu afaan keessa fooyyeffattanii afaan biyyaa barattanii barnoota ogummaa keessanii barattanii hojii pirofeeshinaalaa dalaguu yookiin immoo daldala mataa keessanii small business dalagachuu yookaan xaxaramee mataa waan xiqqaadha yoo ta'e hundaalee jireenyi biyya faranjiidhaa osoo ati hin argin saayikala keessa seensaa jechuudha. Kanaaf wanni itti aanee hojjechuu qabdan harka dhiisa maal seetan wanni itti aanee hojjechuu qabdan yeroo Firaansaay wanni itti aanee hojjechuu qabdan amma nama hojjetanii jirtan afaan barattanii jirtan dalagaa seentanii jirtan fuula keessan irraa adda baramu boonaa isin irraa mul'atan kan dura haaraa isin irraa mul'atan bakki isin hunda'in isin ofiisas faayit kanaan boontanii immoo iyyuu gaajja'ina ammoo maal wanni itti aanu ogummaa fakkeenyaaf ogummaa sibiilaa keessa jiraatan ogummaa sanarratti barnoota dabalataa leenjii dabalataa fudhachuu har'atti yoo yuuroo 50 sa'aatiin isin kafalan amaddu 70 dhibba galuudha carraaqachuu elektirooniksii keessaa yoo jiraatan fayyaa keessaa yoo jiraatan har'a eega siisaan yoo taate gara riijistar narsiitti hojjechuu riijistar narsii yoo taate bakka dabalachaa hojjechuu carraaqachuu jabaachuu maaliif yoo rabbiin nu jiraachisee biyya sanii jiraachise amantii booda biyya sanii uffisanii akka isin baltu gootanii barbaada jechuudha. Amantii booda dheeyitanii ofiyyoo warra lafa kana osoo hin ta'in warra qabeenya keessanii dhaqee hayyoo baaboo mana ijaaruu qofa osoo hin taane daldala tokko warshaa tokko banee obboleeyyan teessan dubriiddan teessan boodatti hafaniif carraa hojii warra humna akka taatanii barbaada jechuudha. Walii galaa joon siyaasa hedduu haasoo lafa haadheen gaddaas akeekni qabsoo ultimate warra walagaa sirraa kaafne jalla keenya takka qajeelchine takka cabsine sirna dimokiraasii kanaafnes waggaa jirutti eegsa jireenya namaa fooyyessuu jechuudha. It's about improving
quality of life. Quality of life of life gama fayyati. Gama soratati, gama mana kaisa galaniti. Ana hunda ko mali daloni la maadu. Namo daloni la maadu. Yero dagama yero. Perluatan, hukuman, namusa. Bisa dia kau dah Tuhan nak buat better ni. Imigran tak kau kata boleh dikaya kunci, yang kambing. Europe ke sini Amerika ke. Nampi kayaknya tinggal ada kayak kambing tu. Gama namu sahaja nak kari. Gama perluatan itu jabaca dia baju. Amma mau gali skill tu dalam kurasi akan ada jabatan serindamu perbada. Itu di jalan dah. Wani jalan itu sinilo. Mali ni, alagam lagi orang sinilo tu. Umman ni uju baka bukan kesi ni bukan kan uju baka bu. Orang namu sakabu. Orang berosa di cima. Orang dalam kata di cima. Orang baragara baral tu koi abu terjadi. Tahu luar biasa. Bawali tu pandai. Anak bukan dengga bukan simpel musan. Akai si nabos tawali bebuki nabos tadi itu kalau toma garam kuras garam bos tadi syaki tak kamu kalau toma. Karena rasi siapa orang sering dah balik. Isi buka mencinti kenapa cerah nggak fikir di sini kan. Ayah, kalau toma ufat awak kita selalu. Amma namoota harka baasanirraa gaafiif deebii fuudhaa dubartiin raayis dhiiraan raayis namootni gaafii gaafachuu barbaadan tokko Faaruq Ibrahim amma Faaruq sadaffaan Akkam nagaa oltanii hawaasa keenya baga wala garreeffaa kan nagaa dhuftanii haati Jawaaris baga dhufanii nu dubbisanii haa galatoomanii ulfaadhaa. Ani akka hawaasa biyya kanaatti keessaa nam tokko komii asirraa qaburraa takka naa deebiftee jirta ka gurra michirraa isin hafte akka hawaasa kanaatti isin hafte komiin sirraa akka kiyyatti illee akka hawaasa gurgumutti illee sirraa qabu bara 2018 namoonni hedduu jiranii situ dhufa jennee ganama baanee halkan asii galle dammaqaa fi Jaafartu nu dhufe Jaafar Ali Gaafsan lachuu amma yeroon kanarraa nu qabe gaafa ammoo hidhaa baatee dhuftu hawaasni kun gaafiif seeqaa gaafii sirraa qabaa hawwitee qabaa dheebutee qaba. Hawaasa kana akkuu nurra murmuufteetuma garba duubaatiin baatee nu jalaa lixxe. Hawaasni kun gaafsa walitti bu'e. Ammallee har'allee nu keessa rakkootu jira. Hawaasni gaafa san sirratti wal dhabe. Maqaa keetiin hawaasni Faransaa kun wal dhabuun gaarii miti. Siifillee nuufillee gaarii miti. Hawaasni keenya gaafsan irraa faffaca'e gaafa ati hidhaa baatee dhufterraa. Har'allee baranallee homa santu nutti deebi'a. Ati hin beekta waa'ee galmaa irratti. Galma lamatu qabame. Galmi qabame kun hawaasni kun kafaluuf ta'a ka galma lachuutu. Inni kun osoo nuti jaarsa qabnaa, koominitii qabnaa, haalaaf tullee, haa jabaattullee. Jaarsa biyyaa qabnaa, sheeka qabnaa, qeesii qabnaa keessatti maaliif wanti kun nutti deddeebitii? Maaliif hawaasa keenya kaasiitii guutaatii? Hawaasni keenya sababa keetiin maaliif wal dhabaa gaafii kanatti jedhu qaba? Waa'ee barana ta'errallee ka bara dabreerraallee ati ni beekta. Ani nama siyaasaati miti, siyaasaa biyyaa irraa osoo hin ta'in ammatti bakka jiraannu kanatti yoo fayyaa qabaanne waliin nagahaan jiraanne
jaalalaan amma akka sibira dhufnu kanatti yoo jiraanne bareedna. Hawaasni hundi bakka bakka irraa kan dhufeef jaalalateetti. Garuu carraa kana carraa hawaasni kun waliin jiraachuu dhabuu kun sababa kee ta'uu qabuu jedhaan waan jedhu kan kiyya tokko. Aye, asite Muhammad Umar enu kaki. Ashraf Kamasirra nama duba tahu sana. Aye, namoota sadii kan akhirnya Muhammad Ashraf Kamasih nam toko kan isini kan nana opsa. Nama mara walin dia walu opsi. Gafi kesa wan gafa tabelan debina. Galatoma magana-gana utan sini kita menjawab sagaling janda kamu aduan ni siapa cukup berbuat untuk program apa sagaling na kamu ayen wani siapa cukup berbuat untuk apa boti na warri kapsau taduri oromia bini sabate inundesi na tadi turani amma wanni sun halatan wanji dira fakata atille ki ko gare rupiah paresti tanah jate na fakata wanni sun akami ammalle oromia bilisa bawudan deti akata hala kabata manando sanjirutin yo mal ko ni bilisa bawudan deti mo yero tayu mata kana wali boya jirana sinjechu barbada kabira wanni sigabachu barbadu wae dukana innille wae badda bali wae badda bale yo dukanne ummanni kenna ridate ana dabba walakka dabalate labasani rabuqaw jira sababin buqajiru sababa jedalat obboleeyyan teenna jedala hanqatte aga kuma lama kudha torba umarratti dubbatan jedhaniiraniin humna gahaa qabna isin buqqifnaa dhaniiraniin fakkeenyaaf ana ridaa atillee dhattee argitee tana fakkaate naannoo sanitti goommanni hedduu tokko beekamaadha. Ummanni kenna naannoo sanii buqqa'ee gara gammoojjiitti gala.